Ashamaa dhaggeeffattoota qophii miidiyaa Kiloolee guyyaa har'aa qophiilee gaggabaaboo ta'an qabannee jirra. Hanga dhuma qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Itoophiyaan hariiroo gama hedduu bu'a qabeessa ta'e uumuuf kutannoo qabaachuu ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Taayyee Atsqasillaaseen dubbachuu odeeffannee jirra. Ambaasaadder Taayyeen walgahii ministeerota dhimma alaa miseensota BRICS irratti hirmaachaa jirti jechuun dubbatanii Itoophiyaan miseensummaa BRICSiif iddoo olaanaa kan laattu ta'uu eeruun dhaabbaticha keessatti hariiroo qabdu guddisuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran ilaalchisee ibsa taasisaniiru. Dhimmoonni daangaa ce'aa fi idil addunyaa ta'an kamuu dhaabbata tokkoon yookiin qofaa furuun waan hin danda'amneef tumsi idil addunyaa filannoo osoo hin taane dirqama ta'us eeraniiru. Itoophiyaan nagaa fi guddina misoomaa hunda galeessaa fi itti fufiinsa qabu hariiroo gama hedduu bu'a qabeessa ta'e galmaan ga'uuf kutannoo qabaachuu mirkaneessuu maddi odeeffannoo keenyaa ibsee jira. Pireezidaantiin Somaaliilaand Muusaa Bahuu wixinee waliigaltee Itoophiyaa balbala galaanaa argachuu irratti waliigaltee ture har'a paarlaamaa biyyattiif dhiyeessee jira. Pireezidaantichi ibsa har'a paarlaamaaf kenne keessatti yeroo ammaa nuti Itoophiyaa waan barbaannu qabna. Itoophiyaan balbala galaanaa barbaaddi. Kanaaf faayidaa biyyoota lameenii karaa kabachiisuun waliigallee jirra. Gareen biyyoota lameen irratti walitti babbahee leenjii fudhachaa jiraachuus ibsee jira. Magaalaan guddoo Finfinnee uummata ishee fi biyya bifa madaaluu danda'uun ijaaramaa jirti. Misoomni koriidarii yeroo muraasaan dura eegalee saffisa nama ajaa'ibuun gara golobbiitti dhufaa jira. Hooggansa bilchaataa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kenneen tarsiimoo sirreeffama dhimma piroojeektii irratti fudhatamee raajiin addaa Finfinnee kutaalee Piyaasaa fi Kiiloo 4tti afaan baasanii dubbatu. Milkiin gama misooma koriidariin argame Finfinneetti badhaadhina dhugoomaa jiruuf calaqqii guddaadha. Finfinneen handhuura Oromiyaa lammiileen ishee hundi miidhagina isheef dhamaatii gochuun miidhagina ishee hedduu dabalee jira. Egaa dhaggeeffattoota qophii keenyaa guyyaa har'aa asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.